Akkam jirtu maatiiwwan chaanaalii baruftuuf mata dureen irraa waliin ilaalu 2.52 hiruu intiijarootaa kan jedhu waliin ilaallaa. Hagaa xumura viidiyoo kanaatti waliin tura. Gocha 2.8 yoo ilaallu gaaffii tokkoffaan kanneen armaan gadii hirii jedha. Asirratti 8 hiruu meeqaati? Negatiiva 4ti. Maal ta'a kuni? Negatiiva 2 ta'a. Asirratti wanti isin hubachuu qabdan poozitiiva hiruu poozitiiva maal nuu kenna? Poozitiiva nuu kenna. Negatiiva hiruu poozitiiva maal nuu kenna? Negatiiva nuu kenna. Poozitiiva hiruu negatiiva innoo maal nuu kenna? Innis akkuma isa kanaa negatiiva nuu kenna. Negatiiva hiruu negatiiva immoo poozitiiva nuu kenna. Maalan isiniin jedhee poozitiiva hiruu poozitiiva maal nuu kenna? Poozitiiva nuu kenna. Negatiiva hiruu poozitiiva maal nuu kenna? Negatiiva nuu kenna. Negatiivaa isaan amma isinitti himaa jiru kana jechuudha. Poozitiiva hiruu negatiiva maal nuu kenna? Negatiiva nuu kenna. Negatiiva hiruu negatiiva immoo maal nuu kenna? Poozitiiva nuu kenna. Kanaafuu gaa isa kanarra dhaabachuudhaan hojjenna jechuudha. Asirratti gaa kuni poozitiiva kun immoo negatiiva. Kanaafuu poozitiiva hiruu negatiivaa ta'a jechuudha. Maal nuu kenna? Negatiiva nuu kenna. Kanaafuu asitti 8 hiruu negatiiva 4. 8 maa inni? Poozitiiva. Inni jalaa immoo negatiiva 4 immoo negatiivadha. Kanaafuu poozitiiva hiruu negatiiva 2 jechuudha. Kunoo asitti negatiiva arganneeti jira. Baarra kan jiru immoo negatiiva hiruu poozitiivaati. Negatiiva hiruu poozitiivaati. Inni immoo maal nuu kenna? Negatiiva nuu kenna. Kanaafuu asitti negatiiva 8 hiruu 4. Inni gubbaa maallaa? Negatiiva. Inni jalaa poozitiiva. Kanaafuu negatiiva 2 nuu kenna. Kunis jechuudha. Caarra kan jiru immoo negatiiva 8 hiruu negatiiva 4. Lamaanuu negatiiva. Negatiiva hiruu negatiivaa jechuudha. Maal nuu kenna? Poozitiiva nuu kenna. Maal? 2 jechuudha. 2 asii negatiivni negatiivaan badaa jechuudha karaa biraatiin. Daarra kan jiru immoo poozitiiva hiruu poozitiivaati. 8 hiruu 4. Maal nuu kenna? 2 nuu kenna. Gaaffii lammaffaan lakkoofsota waliif hiraman lamaan keessaa tokko negatiivii yoo ta'e gaheen isaanii lakkoofsa negatiivii moo lakkoofsa poozitiivii ta'a? Maal ta'a? Negatiivii ta'a jechuudha. Asirraa lakkoofsota hiraman waliif hiraman jechuudha. Isaan kana fudhachuu dandeessu warra amma hojjennu. As keessaa inni tokko kan waliif hiraman keessaa tokko negatiiva taanaan gaheen isaa maal ta'a jechuudha? Negatiivii ta'a jechuudha. Negatiiviidha kan inni ta'u. Gaaffii sadaffaan immoo lakkoofsonni waliif hiraman lamaanuu negatiivii yoo ta'an gaheen isaanii lakkoofsa negatiiviidha moo lakkoofsa poozitiiviidha? Maal ta'a? Poozitiiviidha jechuudha. Lamaan isaanii yoo negatiivii ta'an kan nuti argannu gaa maallaa? Poozitiivii arganna jechuudha. Fakkeenya kunoo caarra kan jiru kana fudhachuu dandeessu. Lamaan isaayyuu negatiiviidha. Yeroo waliif hirtan gaa kana maal argattu? Poozitiiva argattu jechuudha. Tuuta lakkoofsota intiijarii zeeroon ala keessatti baay'isuu fi hiruun garagaltoo waliiti. Fakkeenyaaf 12 3f hiruu yoo barbaanne lakkoofsa biraa kan 3 waliin baay'atee 12 nuuf kennu barbaanna. Innis 4 ta'a. Kanaafuu 12 hiruu 3 wal qixa 4. Sababni isaas 4 baay'isuu 3 meeqa nuu kenna? 12
waan ta'eefii jedha. Garagaltuu waliiti jechuudha. Amma asirratti fakkeenya inni nuuf fudhate 12 sadiif hiruu yoo barbaanne jedha. 12 sadiif hiruu yoo barbaanne lakkoofsa biraa kan 3 waliin baay'atee 12 nuuf kennu barbaanna. Kana jechuun fakkeenyaaf 12 hiruu 3 12 hiruu 3 12 hiruu 3 kana jechuun lakkoofsa 3 waliin baay'atee kan 12 nuu kennu barbaannaa jechuudha. Innis eenyudha? 4 jechuudha. Akkuma argitan asirratti kanaafuu jedhee 12 hiruu 3 walqixa 4. 4 baay'isuu 3 eenyu nuu kenna? 12 nuu kennaa jechuudha. Himama 12 hiruu 3 walqixa 4 jedhu keessatti 12 hiramaa yookiin qoodamaa jedhama. Kana keessatti jechuudha. Ishii kana keessatti himama kana keessatti 12 hiruu 3 walqixa 4 kan jedhu kana keessatti jechuudha. 12 maal jedhameeti kan waamamu? Hiramaa yookiin qoodamaa jedhamee waamama. 3 immoo maal jedhamee waamama? Hiraa yookiin qoodaa jettanii waamtu. 4 immoo maal jettanii waamtu? 4 immoo gahee jettanii waamtu jechuudha. 4 immoo maal jedhama? Gahee jedhama. Hiruudhaaf hiikoo akka armaan gadiitti kennuun ni danda'ama. Hiruu lakkoofsota intiijarii A, B fi C kamiifuu kan ba'an walqixa miti 0. A hiruu B walqixa C yoo ta'e C baay'isuu B walqixa Aati. Asirratti A, B, C'n lakkoofsota intiijariiti. Garuu baan asitti walqixa 0 ta'uu hin qabu jechuudha. 0 irraa adda ta'uu qaba asitti baan. 0 irraa adda ta'uu qaba baan jechuudha. Maaliif 0 yoo ta'e baan lakkoofsi 0dhaaf hiramuu hin jiru jechuudha. Lakkoofsi 0dhaaf hiramuu hin jiru. Kanaafidha asitti baan 0 irraa adda ta'uu qaba jechuudha. Walqixa 0 ta'uu hin qabu baan yeroo kanatti. Lakkoofsi asitti 0dhaaf hiramuu waan hin jirreef jechuudha. Kanaafuu asitti A, B, C'n intiijaroota. A hiruu B walqixa C yoo ta'e C baay'isuu B walqixa A ta'a jechuudha. Akkuma fakkeenya asirratti fudhattan jechuudha. Fakkeenya asirratti kana fudhattan A 12 jedhaatii fudhadhaa. B'dhaan immoo 3 jedhaatii fudhadhaa. C'aan immoo eenyu ta'a? 4 ta'a jechuudha. Kanaafuu C baay'isuu B. C'aan eenyudha? 4 baay'isuu B. B'aan immoo eenyudha? 3 walqixa maal nuu kenna? A nuu kenna. Aan immoo eenyudha? 12 jechuudha. Himama A hiruu B walqixa C baan walqixa miti 0 keessatti aan hiramaa aan maal jedhama? As keessatti jechuudha. Hima ishii kana keessatti Aadhaan maal jennaani? Hiramaa yookiin qoodamaa jennaani. B'dhaan immoo maal jennaani? Hiraa yookiin qoodaa jennaan. Hiraa jennaani jechuudha. Eenyuun? B'dhaan. C'dhaan immoo gahee jennaan jechuudha. C'aan maal jedhama? Gahee jedhama jechuudha. Kana keessatti. Hima ishii kam keessatti? Himama ishii kana keessatti. Yaadota hiruu armaan olii irratti hundaa'uudhaan seerota sasalphaa hiruu lakkoofsota intiijarii akka armaan gadiitti barreessuu ni dandeessa. Waliin haa ilaallu. Seera kana waliin haa ilaallu. Seerota hiruu lakkoofsota intiijarii 2 mallattoo gahee murteessuuf
Yoo mallattoon hiramaa fi hiraa wal fakkaate, yoo mallattoon hiraa fi hiraa wal fakkaate, mallattoon gahee ida'uu ta'a. Yoo mallattoon hiramaa fi hiraa adda adda ta'e, mallattoon gahee hir'isuu ta'a yookiin negatiiva ta'a. Fakkeenyaaf gabatee armaan gadii ilaali. Gaaffii isa kanarratti ilaaltan 36 hiruu 4 walqixa meeqaa? Walqixa 9. Hiramaa fi hiraa haa ilaallu. Hiramaan eenyudha? 36. 36. Hiraan immoo eenyudha? 4. Lamaanuu poozitiividha jedha. Lamaanuu poozitiividha. 36s 4s poozitiividha as keessatti jechuudha. Gaheenis maal ta'a? Poozitiividha. Asirratti lamaanuu negatiividha. Gaheen maal ta'a? Poozitiivii ta'a. Asitti lamaanuu negatiiva. Asitti inni tokko negatiiva, inni tokko poozitiiva, inni tokko negatiiva. Kanaafuu hiramaan poozitiivii, hiraan negatiividha asirratti. Kanaafuu gaheen maal ta'a? Negatiivii ta'a. Iddaarra kan jiru yoo ilaaltan hiramaan maal ta'e? Negatiividha. Hiraan immoo poozitiividha. Hiraan eenyudha? 6dha. Kanaafuu gaheen maal ta'a? Negatiivii ta'a jechuudha. Asirratti zeeroon negatiivis miti, poozitiivis miti. Kanaafuu hiramaan 0dha. Kanaafuu hiramaan 0 taanaan gaheen 0 ta'a jechuudha. Asitti hiramaa 0dha. Hiramaan 0dha. Hiramaan 0 taanaan kunis gaheenis 0 ta'a jechuudha. Kanaafuu isa kana akkasitti hubadhaa. Seerota isaan jechuudha. Seerota isaan kana akkasitti hubachuu qabdu. Maal isiniin jedheetan jira? Durumayyuu isinitti himeetan ture. Poozitiiva hiruu poozitiiva maal ta'a? Poozitiiva ta'a. Negatiiva hiruu poozitiiva maal ta'a? Negatiiva ta'a. Poozitiiva hiruu negatiiva maal ta'a? Negatiiva ta'a. Negatiiva hiruu negatiiva maal ta'a? Poozitiiva ta'a. Ishii kana hin dagatinaa. Kana jechuun asirraa ilaaluu dandeessu. Inni kun maali? Poozitiivaa fi poozitiiva. Kun asitti poozitiiva ta'a. Kun negatiivaa fi negatiiva. Poozitiiva ta'a. Poozitiivaa fi negatiiva kuni poozitiiva 15 fi negatiiva 5 jechuudha. Asitti poozitiiva hiruu negatiivaati kun. Kun maal ta'a? Negatiiva ta'a gaheen isaa. Asittis negatiiva hiruu poozitiivaati kun immoo negatiiva ta'a jechuudha. Asirratti immoo zeeroon poozitiivas negatiivas miti. Kanaafuu asitti 0 ta'a jechuudha. Inni kun asittis 0 ta'a. Kan akkasitti hubadhaa. Hubadhu kan immoo mee waliin haa ilaallu. Lakkoofsota 0 fi hiruun hiikkaa hin qabu jedha. Hiikkaa hin qabu jechuudha. Lakkoofsi 0dhaaf ramu hin jiru. Kana jechuun haadhaan lakkoofsa wayii haa jennu. Hiruu 0. Kun hiikkaa hin qabu jechuudha. Hiikkaa hin qabu. Fakkeenyaaf 1 hiruu 0. Lakkoofsi akkas jedhamu hin jiru jechuudha. Hiikkaa hin qabu jechuudha kun. Kan furamu miti jechuudha. Furmaata kan hin qabnedha. Hiruun amala jijjiirraa iddoos ta'ee amala jijjiirraa hammattuu hin qabu. Hiruun jechuudha. Ishii kana hin dagatinaa. Hiruun amala jijjiirraa iddoos ta'ee amala jijjiirraa hammattuu hin qabu jedha. Hiruun jechuudha. Egaa viidiyoon irraaf qabanne kana fakkaata. Viidiyoo itti aanuun Gilgaala 2.6 waliin ilaalla. Haga amma baranne kana keessatti bakka gaaffii isinitti ta'e koomentii jalatti na barreessuu hin dagatinaa. Bifa shoortii viidiyootiin illee bakka gaaffii isinitti ta'e viidiyoo kabiroo isiniifan dalaga jechuudha.
Chaanaalii kanaaf warreen haaraa taatan chaanaalii kana sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Sabiskiraayib gochuun keessan isin fayyada. Maaliif viidiyoon yeroon haaraa galaqqisutti viidiyoon haaraa galaqqifameera jedhee isin beeksisaa jechuudha. Kanaafuu sabiskiraayib godhaa isiniin jedha. Hagaa viidiyoo itti aanuun walitti deebinutti nagaan naa turaan isiniin jedha.